Hawwii gaara duubaa asoosama kutaa arfaffaa. Barreessaa fi seenessaan Ayyalaa Ejeree. Hawwii gaara duubaa. Jaalatamtoota hordoftoota keenya, torban darbe seenessaa asoosama kitaaba Hawwii gaara duubaa jedhurraa qindaa'e kutaa sadaffaa isin dhiyeessinee turre. Dhaggeeffattoonni hedduun seenessichaan akka gammadanii fi hubannoo gaarii akka irraa argachaa jiran yaada ijaarsaa nuu gumaachanii jiru. Guddaa isaan galateeffanna. Yaadni keessan utubaa fi dagalee qophiilee keenyaa waan ta'eef nurraa hin hafinaan dhaamsa keenya. Seenessa kutaa sadaffaa keessatti gannoon rakkoo yaadaa cimaa keessa galtee raakamuu ishii, haati Soolee rakkoo gannoo karaarra teessee qophaa ishii haasofsiisu kan hubatanii furmaata itti kennuuf ganama barraaqaan gara mana warra baatii gannaa dhufuu isaanii, gannoon dhufaatii haadha Soolee dhageenyaan inumaa akka malee dhiphachuu ishii fi yeroo haati waamtus uffata keessa riphxee jalaa dhokachuu ishii isin dhageessifnee turre. Dhufaatiin haadha Soolee maatii kanaaf furmaata akkamii fidee dhufa laata? Seenaan kun garamitti deemaa jira? Kiyyoon muudaa lolee diriirse kun yoo ni milkaa'amoo karaatti afa laata? Seenessa keenya kutaa arfaffaa kana keessatti adda baafanna. Isinis hamma xumuraatti yoo nu faana turtan adeemsa seenaa kanaatirraa hubannoo gaarii akka argattan abdii qabna. Seenessi kutaa arfaffaan kunootii itti dhiyaadhaa. Abbaan gannoo baatii gannaa sagalee haadha Soolee dhageenyaan dafee utaalee bakka ciisee kitaaba dubbisaa ture ka'ee kutaa banatee gadi bahee haadha Soolee simatee nagaa gaafate. Isaanis nagaa ho'aa gaafataniini. Baatiin garuu maaliif akka dhufan baruuf baay'ee muddamee jira. Haati Soolee maanguddoo buuletti rakkoolee ciccimoo hawaasaa hiikuun ganda san keessatti beekaman akka ta'an ni beeka. Har'aa maaltu mana keenya isaan fide laata? Ani namaa waliin dhabne. Milkoonis osoo rakkoo wayii jiraate nan dhoksitu. Maalumaaf dhufan laata? Jedhee yaada cimaa keessa galee daakuu jalqabe. Osuma kana yaaduu wanti biraa sammuutti dhufee itti bilbile. Ahaa! Dhimmi isaan dhufaniif gannoolee walii wal qabachuun oolu. Gannoolee yookaan namaan wal dhabde yookaan ammoo waa balleessitee jirti. Kanaaf fuulli ishii akkanatti irratti bade. Moo namatu nutti heerumsiisaa jechuuf isaan ergate laata? Kanneen keessaa tokko ta'a malee haati Soolee akkanaan barraaqa kanaan qorra kana keessan dhufan jedhee gaafii ofumaa kaaseef ofumaa deebii ofii kenne. Aasaa ka haadha Soolee har'a maalumatu ganama kanaan mana keenya sin fidee jedhee itti seeqaa gaafateen. Yeroo baatiin yaada san hunda keessa dhama'u haati Soolee milkoo waaqoo waliin haasa'aa turan malee hin cal'ifne turan. Haasa'aatuman jiraa bar waanan si waliin hin haasa'iniif akkas naan jettaa? Namni intala geessuu manaa qabu akkanuma ganama keessummaan dhabu kallattii adda addaatii itti deemanii kanan beektu ati. Jedhanii gubbaarraa kokkolfaa deebisanii gaafataniin. Innillee dhugaadha garuu gannoon tiyya yoom geessere
barumsa ishiillee hin xumurre saniif hin taatu jedheetanii. Isinis kanaan dura sa'aatii akkanaatti mana keenya dhuftanii hin beektan waan ta'eefan isin gaafadhe. Ofii naguma dhuftanii jedhe Baatii Gannaa harka isaa lamaan walitti rirrigaa akka nama waa lafarraa barbaadu ijaan lafa ilaalaa. Muudaa Lulee hojii dhaadhessummaa isaa itti fufeera. Ammas shamarranii fi dargaggoota biroo sossobuudhaan walitti qabaa jira. Waa'een Gannoo garuu sammuu isaa keessaa bahuu dide. Gannoon bareedina miira namootaa booji'uu qabdi. Dabarsee namaa kennuunis isa marareera. Gannoo kun maaliin murteessuun na dhibe? Mucayyoo tana ofuma biyya tokkottiin deemee hambifadhu laata? Lakki birriin ishiin naa fiddu immoo na jala hafaka jedhee yaadan of dhamaasaa deema. Murtii kennuu hin dandeenye. Yeroo waa'ee Gannoo yaadatu onneen isaa dafee rukuta. Lakki waa'ee mucayyoo tanaa sirriitti itti yaadamuu qaba. Nan jaaladhee laata? jedhee of gaafate. Deebiin hin jiru. Osuma inni haala kana keessa jiruu bilbilli isaa iyyite. Ol fuudhee ilaale. Dafee hin kaafne. Erga maqaa nama bilbilee moobaayila isaa irratti argee galaana yaadaa biraa seenee daakuu jalqabe. Muudaa Lulee bilbila isaa harkaa qabu irra deebi'ee ilaale. Nama inni beekutu bilbileef. Hiriyyaa isaa kan waliin hojii dhaadhessummaa kana hojjetani. Shooramoo Goodee jedhama. Ni kaase. Haloo? Akkam? Lamaa sadiin dhabaman. Maaliif? Xinnoo itti dabaluu wayyuu? Dafaa fidaa jedhanii konkolaataa birootiin karaa kamiin deeman? Karaa Suudaanitiin? Tole gaa. Iftaan galuu qabu? Akkamitti? Birri isaaniin barbaachisu? Meeqa kanneen tole jedhanii ka'an yoon argadhe fideen dhufa. Barattoota waan ta'aniif maatii biraa fagaatanii waan hin beekneef garaa lama ta'anii na rakkisan. Kanneen qabxiin qormaataa jala gadi bu'ee aaran kun osoo sammuun isaanii hin tasgabbaa'in yoo hin deemin oolanii yoo bulan yaada isaanii jijjiirrachuu danda'u waan ta'eef dafanii deemuun illee gaariidha. Tole, eeyyeen, tole gaa, tole nan jabaadha. Gaariidha, konkolaataan cimaan isaa boru akka na bira ga'u naa godhi. Tole, ati hoo meeqa bilcheessite? Hello, bilbilli isaa addaan citte. Waanyi tuuntuni. Wayita namni ergaa gaarii dabarsuuf yookaan immoo ergaa gaarii dhagahuuf dhormu addaan citte. Falfaltuun tun jedhee bilbila harkaa qabutti ija babaasee aariidhaan ilaalaa dudubbate. Hiriyyaan isaas deebiseen bilbileef. Muudaanis deebisee bilbilaan bilbilli hiriyyaasaa cufameera jedhameen. Waanyituu bilbilaa jedhee ammas miira aariitiin harka isaa keessatti ilaalee ofumatti dudubbatee kiisha keessatti deeffatee yaaduu jalqabe. Amma gannoon tunis muddama kanaan waan deemtuu natti hin fakkaatu. Inumaa shakkii cimaatu fuula ishiirraa mul'ata ture. Maal wayyaree laata? Marsaa kana caacutootuma kurna lamaan tokkollee argachuu hin dandeenyu jechuudha. Ni duune kaa jedhee gaafii ofumaa ofii dhiyeessee haasaa baaqeesaa xumure Muudaa Lulee. Bakkumatti murtii tokkorra ga'e. Ijoollee tana lamaan akkuma ta'ee amansiisuun qaba. Yoon kanan hojjetin du'uu kooti kaa. Marsaadhaan kootaa naaf kenname hamma tokko dhiyeessuun qaba. Yookaan garee dhaadhessitootaa kana keessa bahuu kooti.
akkana ilma lulee jaarsoo du'en jettuure amansiisuun qaba. Eeyyeen dirqama kiyya jedhee ofirratti murteessee bilbila isaa kiisha keessaa ol baafatee bilbiluu jalqabe. Gannoo baatii haati Soolee ganamaan mana isaanii dhufuun baay'ee ishii dhiphisee jira. Waan dubbattus hin beeku. Osoo waamanii gaafatanii afaanuu wal hidhuun oolu. Of dhiphiftee hiixattee kiyyoo akkamii keessan seenee yaa rabbii kiyya maalan si godhe jettee bakkuma sireerra ciiftetti maqaa Waaqaa waamaa kornisii manaa ol ilaaluu jalqabde. Kornisicharra deddeebitee ijaan marsite. Waan deebii achirraa barbaaddu fakkaatti. Jidduma kanaan bilbilli ishii iyyite. Suuta jettee fuutee ija ishiitti babaaftee ilaalte. Muudaa luleeti. Kunillee faayidaa isaatiif jecha na dhiphisa jettee miira aariitiin irratti cufte. Amma maal jedhee amansiisuun danda'a? Muudaan akkasiinuu muddamaan namaaf hin dhaga'u. Ittan hima yoo namni na gaafate jette weellistuu waaritee furiitu. Anis ittan hima. Abbee kiyya gatee hin deemun jedhaan. Eeyyeen hin deemu. Kanumaan itti hima jettee kophaa ishii haasofte. Muudaa lulee bilbilli irratti cufamnaan aaree hiddi adda isaarraan yaa'e. Ammas irra deebi'ee bilbile. Gannoon suuta jettee bilbilicha kaaftee eloo jette. Muudaan miira gammachuun wal makeen dafee gannootti haasa'e. Ofiifuu ati carraa gaarii qabda. Maaliif yoo jette konkolaataa adda ta'e tokkotu argame. Bor walitti qabamtanii iftaan deemtu. Rakkoo maal qaba? As teessee warra keetitti ba'aa ta'urraa achi deemtee hojjettee yeroo gabaabaa keessatti haadha qabeenyaa guddoo ta'uun barbaaddu? jedhee bilbilaan ho'isee haasofsiise. Gannoodhaaf carraa haasa'uu hin kennineefi. Gannoon ga'a jettee yeroo gabaabaatti haadha qabeenyaa guddoo taata akkamitti ni danda'ama laata jettee osuma yaadiin sagalee ol kaastee dubbattee muudanis dhagahe. Eeyyeen ni danda'ama. Mamii tokko malee danda'ama. Maali toltuun argitu kunoo? Ganduma kanaa baatetii miti kanarra haadha qabeenyaa taatee ofirraan nama laaltu. Ishii sanumatu ergee ture. Amma qabeenya ishii ni beektaa miti. Yeroo waggoota 5 hin guunne keessatti qabeenya kana hunda argachuu dandeessa. Ati immoo nama bareedduu fi cimtuu waan taateef yeroo muraasa keessatti waan guddaa hojjechuu dandeessa. Dhugaa Gannoo, na amani. Carraa kanatti fayyadamuu danda'uu qabda. Carraan kun kanneen yeroo biroorraa carraa gaariidha. Kan ammaa kun rakkoo tokkollee hin qabu. Anatu itti gaafatama jedhee muudaan akka amansiisuu ga'ee abdate. Meegaa ittan yaada siifan bilbila jetteen Gannoon yaadaan bakka lamatti qoodamte. Haati Gannoo milkoo Waaqoo kutaa irriibaa Gannoo balbalarra dhaabbattee waan ishiin muudaa lulee waliin bilbilaan haasa'aa turte hunda dhaggeeffachaa turte. Erga ishiin haasaa xumurtee bilbila cufteen booda Gannoo waamtee akka kaatee gara isaanitti dhuftee buna dhugdu ajajjeenii yaadaan xaxamtee ofirra garagaltee gara kutaa haati Soolee faan jiranitti deebite. Maali haadhatoo dubarri hamma sa'aatii kanaatti raftu maal taateeti fayyaa miti jedhanii haadha Gannoo gaafatan haati Soolee.
fayyaa maal qabdi jettaniiti haadha Soolee? Erguma gaafa qabxii qormaataa ishii dhageessee kaaftee mataatu itti ulfaata. Halkan aadaa bultu, guyyaa nama waliin hin haasoftu, ganama daftee hirriibaan kaatu. Nus itti dhagameera jenneetuma hamma ishiin tasgabbooftutti jennee cal'ifnee obsine jettee deebifteef Milkoo Waaqoo haati Gannoo. Baatii Gannaa haasaa haadha Sooleefaa haa dhagahu malee hin dhaggeeffanne ture. Innis gama isaatiin waa'ee Gannoo kana yaadaa ture. Tokko haati Soolee ganama kanaan maaliif akka dhufantu yaadatti ta'e. Inni biraa haalli Gannoon keessa jirtu itti bareeduu dideera. Ittuma cal'iftanii ree isin maaliif hin gorsineen? Waan dandeessaniin akka yaanni ishii asiif achi hin faffacaane, akka qalbiin ishii ala hin yaanne gochuu qabdu. Yookaan mucayyoon tun rakkoo hamaarra bu'uu dandeessi jedhanii osoo isaan haasaa isaanii hin xumurin Gannoon alaa dhuftee ol seentee akkam bultan jettee teessoo tokkorra gadi teesse. Mataatti haguuggattee nama damma gaagura aadaa keessaa muru fakkaatti turte. Maal intala too damma nuu muruuf qophoofte? Maal ganamaan akka gaara Cilaaloo fuula guurtee tuulamtee teessa jedhanii gaafatan haati Soolee. Namni tokkollee deebii kennuufii hin yaalle. Gannoon haati Soolee dhufuu isaanii baay'ee jibbiteen tarii dhimma kaleessumtii karaa irratti arganii lolaniinii akka gara manaa galtu ajajanii biraa deeman san kaafti jettee yaaddoftee jirti. Akkuma Gannoon yaaddofte osuma Gannoon yaada kana keessa jirtu haati Soolee kaleessa daftee galtee jedhanii haadha Gannoo gaafatan. Gannoon akkuma ribuu ibidda buutee walitti butamtee uffata tottolfachuu jalqabde. Gaafii haadha Sooleetiif deebii hin kennineef yeroo muraasaaf cal'ifni mana guute. Kaleessa wal agartanii turtanii jedhee gaafiidhaan cal'isa mana guute san abbaan Gannoo Baatii Gannaa. Gaafiin kun haadha Sooleef ta'ee Gannoof ta'ee eenyuuf akka dhiyaate hin beekamne. Innuu akka eenyuuf dhiyeesse adda hin baafne. Ammas hunduu ni cal'isan. Ana gaafattee jedhan haati Soolee shakkanii. Eeyyeen isin lamaanifuu ni ta'a jedheen Baatii Gannaa seeqqachaa. Gannoo wal arginee turree mitiiree kalees jedhanii kokkolfaa gaafataniin. Gannoon wal arguu isaanii jechaan osoo hin ta'in mallattoo mataa sochoosutiin deebifteef. Har'allee sirraan galle jechuudha. Har'allee sirraan galle jechuudha Gannoo. Ani amala akkanaa kana hin jaaladhu. Maali inni afaan Waaqayyoon akka ittiin dubbannuuf namaa uume cufatanii nama jalaa diduun? Haalli akkanaa kun natti hin tolu. Amma waan taate tokko lama jedhii nutti himi jedhanii miira aarii fakkaatuun gaafataniin haati Soolee. Sila eessatti wal argitanii haadha Soolee? jettee jidduu seentee gaafatteen haati Gannoo. Milkoo Waaqoo haalli haadha Soolee shakkii keessa waan ishii galcheef mucayyoon tun rakkoo cimaa qabaachuun oolle. Kaleessa osuman karaa deemaa jiru ishiidhaa muka tokko jala taa'ee ofiin haasa'u argee loleenii gara manaa ergee bira dabre. Haajaa ariifachiisaa tokkon na qabatee biraa hafe malee silaa ofumaaf affidee manaan gahaayyu jedhanii osoo isaan hin xumurin Milkoo fi Baatiin ija keessa wal ilaalanii waan dubbatan dhabanii cal'isan. Gannoonis teessuma tottolfatte malee waa tokkollee hin dubbanne. Jidduudhaan hundi isaanitu ni cal'isan.
tasuma bilbilli gannoo iyyite. Gannoon tarafataa jettee utaaltee gara alaa baatee heloo jechuu jalqabde. Haati gannoo suuta jettee akka nama waa alaa fudhatuu gadi baatee waan gannoon bilbilaan haasoftu caqasuuf yaalaa turte. Waan baay'eellee qulqulleessitee dhagahuu baattuu asitti dhiphachuurraa nan deema kan jedhu garuu sirriitti dhageessee jirti. Eessa deemu filaat? Mucayyoon tun dhugumaayyuu fayyaan qabdu. Eenyuma inni kan akkanatti jala bu'ee waan ta'etti sossobaa jiru kun jettee yaadaa gara manaa ol deebite. Homaas wanta alaa fidde hin qabdu. Erga haati gannoo alaa ol deebitee haati soolee dhimma dhufaniif waa'ee gannoo maatii ishiitti himanii akka waldhabbiin hin jirre waan hubataniif akka gorsanii tasgabbeessan itti himanii dhiisanii gara mana isaanii qajeelan. Kabajamtoota hordoftoota keenya, seenessa kitaaba asoosama mata duree Hawwii Gaara Duubaa jedhuun barreeffamerraa qophaa'e kutaa arfaffaa isinii dhiyeessine. Seenessa kana keessatti gannoon miira adda addaatiin dhiphachaa jiraachuu, waa'een aabbee ishii gaara saannatee ta'ee itti mul'achuu, dhimma kanarratti murtii kana jedhurra ga'uu dadhabuu, muudaa luleetis baay'ee sardaanii jiraachuu, maatiin gannootis jijjiirama haala amala gannootiin dhiphachaa jiraachuu, rakkoo ishii beekanii fi fala barbaaduu fi dadhabuu, dhufaatiin haadha sooleetis furmaata waaraa wayituu maatii saniif akka hin finne, inumaayyuu gannoon bilbilli bilbilamee fi isaanuma biraa baatee dhabamuu isii isin dhageessifne. Seenaan kun walxaxaa ta'aa deemaa jira. Dhiphinni maatii gannoo fala maal argata laata? Gannoolee hoo eessa geessita? Umurri seenaa kanaawoo maal ta'inna laata? Torban itti deebina. Seenessi kutaa arfaffaan kun asumarratti goolabameera. Kutaa shanaffaa torban qabannee dhiyaanna. Hanga xumuraatti nu waliin turtanii nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadhaa. Yaada yoo qabaattan nu gumaachuu ni dandeessu. Hanga torbaniitti kan yaaddan haa milkaa'u, kan nyaattan haa sifaa'u. Nagaan nuuf tura.